illeen nutis mirga qabna isinis mirga qabdan kanaafuu shamarran ta'en mirgi ati kophaatti qabduun jiru keessa gadi seeniiti poolisii yookaan gartee seeraa talafaa fuudhaatti ta'u kataa darbeessan isin harkaan tahin gadi bu'aati mirga dubartii jechuun maal jechuudha gaafara hedduun dalagaa dhabda bakka hedduun dalagaa dhabda waa hedduu fi cufaa jirta inni lammaffaa asaa deebinu bultii dhabda namni si fuudhu hin jiru kasi fuudhullee maybe ji'uma takkaafsiti tattaphatee si dhiisa maaliif dabbaa tan ta'e yoo achi deemtu as deemtu hin argaa miti dabbaa isii tana yookaan ammoo tuyyuu duba hoolaa kuntaala ga'u ka isiin qabattee na dura deddeemtu kana yoomuma irratti bahaa yaada malee si fuudhee bultiif si horadhaa hin yaadu si fuudhee bultii si godhadhee ilmaan naa dhaltaa hin yaadu duba hoolaa tana yoom ciree baysee dhadhaa isii nyaadhee ittiin gabbadha kana yaada malee ati haadha manaa naa taatee ilmoo sirraa horee ilmaan naa hortee ilmaan sirraa argadhee haadha manaa akka ani barbaadu my dream wife isii jedhan san naa taatee si waliin jiraadha jedheeti ni miti kasi yaadu dhiirri my dream wife my dream woman isiin jedhan isii naamusa qabdu isii hayaa qabdu durriyyeen fedhelleen sigaaraa xaccii machaawaa sakkaaraamin durriyyeen alabulaan homelessiin fedhelleen dubartii hayaa qabdu ta naamusa ufii eeggattu ta afaan ufii eeggattu ta adaba godhattu siigalee dubartii akkasiisan barbaada malee dubartii asirraa akka feete namaan jettu ta akka feete taatu tana hin barbaadu akkana tahuun eegasirraa hin oolin dhibbaan dhibbatti bultii hin barbaadu jedhi jireenya dhufuu hin barbaadu anumatu jireenya kiyya dalagadhee bakka barbaadu san gaha jedhi dhibbaan dhibbatti ufitti himi deemi sometimes jechi freedom jedhu kunilleen akkuma jecha confidence kana interpret tahee jira nuti hawaasa keenya kana biratti hawaasa keenya kana biratti fakkeenyaaf amma as biyya faranjii kana keessatti freedom qabnaa I have a freedom of speech freedom of religion freedom of hold on freedom of speech freedom of religion freedom of what hold on let me find it freedom sadii tu jira ka seera policy biyya kanaatti irra barreeffame freedom of kasadafa namni beeytan na barreessa yaadachuun dandeenye freedom sadii jira freedom sadeen keessaa lamee yaadadhe irraa dubbadha freedom of speech freedom of religion thank you freedom of expression thank you so much freedom of expression sigale speech and expression is same no sadafa fida speech freedom of speech keessa jira expression illeni freedom of religion freedom of speech freedom of belief which is religion sadafa assembly no not assembly anyway waluma gala freedom is adijir freedom is aden kana keessa freedom of woman ka jedhu eessatti barraa'e poolisii biyya faranjii keessattuu kaanaadaa fi ameerikaan seera tokko qabdi mootummaa garagaraa qabdi malee Amerikaa fi Kaanaadaan seera tokko qabdi mootummaa garagaraa qabdi malee biyyatu garagara ta'e malee seerri isaanii tokko seeruma tokkoon bulan seerri isaanii bakka wahiiti xixiqqoma isii wal dhiba malee awwanni marra akkuma takka barreeffame bakki takkittiin itti seerri Amerikaa fi Kaanaadaa wal dhibuun nuti queenii teena queen England amma ammoo kingitti jijjiirame harka ol fuunee maqaa queeniitiin jijjiirama kakannaa maqaa saniin kakannee waa hunda goona jechuu yeroo bakka murtii dhaabbannu mee
poolisii yookaan seera Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti bakka kamitti mirga dubartii jedhee barreeffame. Dubbadha akka fedhe ta'a abbaa fedhe waan fedhe godha. Isa ari'a jettanii maqaa dubartii jedhee barraa'ee dubartii qofaaf mirgi adda mirga dubartiitiif hin falmadha hin falmadha. Dubartiif hin dubbadha hin dubbadha. Garuu haqa dhiiraa osoo hin dabsine haqa isaanii garas achi irraa maqii osoo hin qabne haqa isaanii kennee dubbadha malee dubartii qofa dhiira irratti ol baasuudhaan hin dubbadhu. Bultii namaa diiguudhaan hin dubbadhu. Furmaata bultii namaa keessatti fiduudhaan mirga dubartiitiif dubbadha malee bultii namaa diiguudhaaf mirga dubartii hin dubbadhu. Mirga dubartii dubbadha jedhee warra duraan bultii keessa jiran bultii keessa deebisuu dhiisee warra bultii keessa jiran bultii keessa bahaa jedhee nama dhiibuu miti. Ani nama kophaa kiyyatti akka Rahmaatitti ilaalcha addaa dhiiraa qabu. Dhiira kan akka diinaatitti isaan laala. Haa ta'u ammoo dhiira kan akka diinaatti isaan laaluun kiyyaa haqa isaan qaban isaanii dhoysinaan hin jedhu maaliif ilmaan dhiiraa qaba waan ta'eef. Haqa isaanii hin dhoysu. Dubartiif dubbadha jedhee bultii warra bultii keessa jiru bultii isaanii hin diiguan. Koottaa mirga qabdanii mirga keessan falmadhaa jedhee dubartii bultii keessaa yaasee dubartii walitti qabee afooshaa dubartii ijaaree dubartii walitti fidee bultii namaati irratti rakkoon uumuwan. Warra bultii keessaa bahan saniyyuu yoo jaarsi isaanii lubbuun jiraate bultitti deebisuudhaaf nama tattaafatudha. Thank you, Saifu. Exactly. Press assembly. Mirga sadeen kana keessatti hin dhageettanimi. Afaan kan kee waan haasoytu akka feetetti haasoyuu sodaa takkaan ala waan feete jechuu haasahuu mirga qabdaa siin jedhan. Amantii kan kee akka barbaaddetti sodaa takka malee akka ufii kan keetii barbaaddetti geggeeffachuu mirga qabdaa siin jedhan. Abbaa feete polotikaa feete hordofuu, abbaa feete voot gochuu, abbaa feete filachuu, nama biyya bulchu kamuu ka filatame jalatti buluu mirga qabdaa siin jedhan. Mirgi mirga qabda jedhanii sii barreeffame isa kan. Isaan ala ilmi namaa biyya faranjii keessa jiru hundinuu mirga tokko qabu. Mirgi kenna hundi tokkocha. Mirgi dubartiidhaaf kophaatti addatti barraa'e takka hin jiru. Dhiirrilleen siin qixa mirga qabdi. Dubartiilleen siin qixa mirga qabdi. Ilmi namaa all humans are equal. All humans have a right mirga qaban. Ati garuu ani mirga qaba dubartiin mirga qabdi mirga dubartiiti. Dubartiidhaa mirga kenne biyyi faranjii kun dubartii olaantummaa kenneef isaan tunu caal mirgi dhiiraa sareeyyuu hin ga'u mirga dubartii tokkoffaa ka saree lammaffaa ka dhiiraa sadaffaa jettanii warri barreeffatan hin kijibina kijiba ofitti hin himina. Waan kana dubbattanii sababa kana warri dhiiraa onnee of keessatti cabsitanii mirga keessaniif akka isin hin falmanne ufi hin godhina. Exactly. Nobody is above the law. Donald Trumpiin amma Ameerikaadhaaf mootummaa ta'uuf fiigaa jiru kuni mana murtii deddeebi'aa jira jechuudha. Sigalee osoo mirgi ka dubartii qofa taatu taate Donald Trump har'a maaliif mana murtii deddeebi'a? Sigalaa barsilaa inni mootummaa biyya bulchaa ture ammallee mootummaadhaaf fiigaa jiru. Sigalee ati har'aan mirga qaba Ameerikaa keessatti mirgi dubartiin mirga qabdi jettu tungoo ati burganama waan takka balleessite gurra qabanii akkana sirarraasanii fuudhanii mana hidhaa karchalletti dirgimti godhanii jechuudha. Ani mirga qaba akka fedhen dubbadha jechaa abbaa manaa kan keetii dhiitaa abbaa manaa kan keetii arrabsaa abbaa manaa kan keetii manaa gaddarbaa abbaa manaa kan keetii akka feete godhaa
soba hin jirre waan inni sirratti hin dalagin irra kaaya yoo katatafattu taate gaafa wanni sun sarchi godhamee irra dabre sumatu karchalletti dirgim jedha jechuudha. Isi warri dhiiraa wanni takka wannan isinii dhaamu. Yeroo haadha manaa teessanii waliin wal mormii wahii gootan yookaahu gartee wal qabbii wahii isin jidduutti dhufee walii galuu dadhabdanii xiqqoo isii walitti aartanii wanti jettanii haasawa keessan san hundayyuu rikoordii godhadha. Konfliktii isin jidduu jiru san hunda isii waraabadhaati telefoona keessa kaayadha. Maaliifi seerri biyya faranjii evidensii argee ati innocenti tahuu kan kee yoosi inni takka rakkoon inni sirra geessu takka hin jiru. Dunyaan kan kee ka isiin kophaa isii fudhattulleen hin jiru. Si hojii qoodamtechuu yoo hojii dalaydanii fiddan. Ni galamti. Ani akka nama dhiirarratti xiyyeeffateeti sila dubartii tana qofaa fi akkana godhaa ofirraa dhoogaa jedhanoo. Haqa dubbad. Haqa jirtu dubbad. Sini galamti. Mirga qabdan isin heera bulmaata biyya faranjii keessa jirtu dubbisi. Oromoon tenna alaarjiikii waa dubbisuu qabdi. Waa dubbisuu hin dandeettu. Waanuma xiqqoo isii namarraa dhageette san fuutee ittiin ceeti. Osoo biyyaa hin bahin gaafa duraan Afrikaa jirtu dubartiin biyya faranjiititti mirga qabdii kana dhageette malee gadi bu'iinsaan mirgi dubartiin qabdu ka jedhan kun maalii gadi bu'iinsaan qorattee dubbiftee hubattee hin jirtu. Waa dubbisuu dhabuuf waa hubachuu dhabuun gaaga'ama yookaahu rakkoo uf dura dhuftu keessa nama galchaa jechuu. Badhaa dubbisaa baradha jecha namaa dhageettanii ittiin hin deemina. Inni biraa an dhumarratti irraa dubbachuu barbaadu ka mirgaa kanatti fixa. Mirgi kophaa addatti isinii barraa hin jiru dhiirrillee mirga qabdi. Inni biraa an irraa dubbachuu barbaadu ladies first waan jedhu. Ladies first. Ladies first jechi jedhu kuni maali? Maaliif ladies first jedhan? Ladies first maaliif jedhame? Maaliif kaayame? Zamana tokko bara kam akka ta'e hin beeku Ameerikaa keessatti dubartiin har'a nuti mirga qabnaa, mirga kennaaf falmannaa, mirga kennaaf akkana taanaa, firiidamii qabnaa, maalii jettee falmattee iyyitee lallabdutuni duraan Ameerikaa keessatti mirga hin qaban. Mirgi hin jiru. Ameerikaa keessatti dubartiin duraan mana bitachuu hin dandeettu. Ameerikaa keessatti duraan dubartiin makiinaa bitachuu hin dandeettu. Ameerikaa keessatti dubartiin haga feete dalaydee dayfa isii akkanatti xuruurattee mudhiin isii citee sa'aa 12 dhaabbattee dalaydee inkaama dalagaa dalayde san fiddee akka inkaamaatitti isiif hin lakkaawamuu ture jaarsa gubbaarratti ko'atti isiif lakkaayama malee. Sigale? Ufo, you will come up, don't worry. I will bring you up and you will make me understand. Don't worry about if I'm lying or not. Keep it to yourself. Give yourself a little time. I will bring you up. Then you will explain. Eessatti akka kijiba ta'e, eessatti akka dhugaa ta'e, evidensiidhaan waliin haaso'inna. Atilleen kompiitaraaf dura keette, anillee kompiitaraaf dura kaahee wal amansiisuu danda'uu dandeenya. Kuwaa wal nu dhabsiisuu miti. Ufafoo malee. Itti qophaa'e oliin si harkisa. Yoo itti qophooytee na waliin haasahuuf qophii hin taane ammootu you have right to live the life. So, exactly, I don't know what day, what year, what century. Jaarsaaf jaartii wal fuudhanii yoo kan isiilleen hin dalaydi innillee hin dalagaa mana bitachuu yoo ka barbaadan taate inkaamni isii jechuu wanni isiin dalaydee fiddu sun akka inkaamaatitti hin lakkaayamu ture Ameerikaa keessatti. Mirgi dubartii maaliin dubartii ka jedhamu kun achirraa ka'ee dhufe. Maaliif dubartiin
inkaamni isii maaliif hin lakkaayamne dubartiin illeen inkaamni isii akka lakkaayamu mirga qabdii mirgi isii haa eeggamu ka jedhe achirraa dhufe. Dubartiin dura muuvii seentee laaluu hin dandeettuu ture. Dubartiin dura muuvii mana muuvii dalagamu kana muuvii let alone muuvii keessa dalaguu dhiisi muuvii mayyuu seentee laaluu hin dandeettuu ture. Waan kana cunqursaa waan isaa waa dalaguu hin dandeenye irratti hundaa'e why not they are part of human they are human too isaanilleen ilma namaati isaanilleen nama maaliif isaanilleen dalagaa jiranii dalagaan isaanilleen nama akka kennaati maaliif ka isaanii hin lakkaayamne isaan maaliif nu waliin seenanii muuvii laaluu hin dandeenye maaliif mana bitachuu hin dandeenye isaanis nama mallaqni isaan dalaganii fidanis kenna maaliif akkana hin taane ka jedhurraa falmatanii mirga itti mana bitachuu mirga makiinaa bitachuu mirga barachuu barsiisuu isinii galaa miti mirga kanaaf falmatanii jechuu dubartiin isinii gala mirgi isaan falmataniif mirga kana mirgi kunu isiniif hin galle dhageeffadha akka gaarii warri mirgi kun isinii galuu dhabee akka maleeti interpret gootanii akka feetanitti akka ofii feetanitti hiikattanii dhiiraan mataa keessa tumtan. Kanaafi mirga jechuun kan amma mirga kiyyaaf falmadha yoo ka jettu taatama fakkeenyaaf ani gabbayee barachuu barbaada bakka takka gahuu barbaada abbaa manaa kan keetiitiin jette yookaan abbaa kan keetiin jette inni baatee barachuu hin dandeettu yoo kasiin jedhu taate mirga keessaniif falmachuu dandeetta. This is what is called the women rights. They have a right to go to school. They have a right to work. They have a right to buy a house. They have a right to do whatever they want. It doesn't mean your right is above a man. Mirgi kan kee mirga dhiiraa caalaa jechuu miti. Akkasit interpret godhan jechuu. So gara ladies first yoo ka deebinu taate ladies first ni maal? Ladies first kunoo eessaa dhufe maaltu fide? Ladies first ka irraa dhufe reestooraantii kunoo faranjiin torbaanitti tahee ji'atti tahee gabbaatee nyaata nyaatti miti. Oh, by all means necessary. Welcome, brother. So where the ladies first word came from? I don't think you will understand my language, by the way. By all necessary means, my brother, you're doing such an amazing job. I'm your very big fan. I'm sending you my big respect and love from Canada. Okay? I do speak English. That's why I follow you. And thank you for follow back. And continue. You're doing an amazing job. I give you high five from Canada. So, gurbaan kun amma nama mirga dubartootaatiif hedduu falmatu mirga warra dubartii gurraacha Ameerikaatiif jechuudha. Kanaaf ladies firstiin tokkoffaa reestooraantii irraa dhufe. Faranjootatu reestooraantii waliin dhagan. Gaafa dubartiin mirga isaaniitiif falmachuu eegalanii mirga waa bitachuu mirga waa barachuu mirgoota amma isinii haasa'i kana jechuu. Gaafa mirga qabaachuun isaanii saddaqee gadhaabbatee sabatee faranjichi tokko kursii as harkisee dubartii dura hin teennu dubartiin haateettu ladies first jedhee kursii gad harkiseef. Ladies firstiin achirraa dhufte yaa Oromoo yaa shamarran Oromoo ka ladies first jechuun dhiira dura murtii isinitti tahee akkasitti hiikkattan akkasitti dhageeffadha. Ladies first jechuun ati dhiira dura cahiitii fiigiitii darbii fooqisan ol bayi jechuu miti. Sharia beekuu dhabuun tun illeen beektaa wallahi billahi nama rakkifte. Muslima ta'anii maqaa muslimummaa qabatanii shari'aa beekuu dhabuun tun illeen rakkoodha. Hedduu rakkisaadha biyya faranjii tana keessatti hedduu nama dhibdi. Rakkoo guddaa keessa nama galchiti. So, ladies first jechuun namni tokko yoo ammasii fi namichi tokko balbala kana bahuudhaaf yoo balbalarra waliin dhuftan inni balbala si jalaa banee ladies first jedhee
dubartiin na dura haa deemtu ati na dura bahi jedhee kabajaadhaaf. Ladies first jedhee akka ati balbala san baatuuf balbala sii qabee balbala san si baasuudha malee mirgi kan kee isaa caala jechuu miti. Dhageeffadhu.